Gootichi waraanaa bilisummaa Oromoo duulaa cichoomina kaayyoon tarkaanfilee gurguddaa Oromiyaa keessatti fudhachuu itti fufeera. Itti dabaluun gootichi waraana bilisummaa Oromoo magaalota Oromiyaan qabduu gurguddoo to'achuuf lolaa gurguddaa keessa jira. Haa ta'utii yeroo ammaa kana murni biyya bulchaa jiru murni bilxiginnaa waan qabuu fi dhiisuu walii wallaalee waraana faashistii waraana isaa Oromiyaa keessa naannessee uummata nagaa iraarsuu itti fufeera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoos tatamsa'ina waraana kanaa qolachuuf loloota gurguddaa geggeessaa jira. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jennee isiniif qabannee dhufneerraa nu faana tura. Lixa shaggar aanota adda addaa keessatti gootichi waraanaa bilisummaa Oromoo diina du'aa fi nadabuu beeksisee jira. Lukkeeleen bilxiginnaa uummata nagaa ajjeesuuf, saamuuf, dararuuf qabduu guurrattee bobbaatus uummata isaa fi biyya isaatti weerartuun akka roorristu kan hin eeyyamnee fi garmaamtu kan hin eeyyamne gootichi waraana bilisummaa Oromoo ergamtoota impaayiratti adaba itti tolchuun konkolaattota akka paatroolii harkaa barbadeessee hojiin ala gochuun baaraaksee qabduu harcaasisee kisaaraa keessa galchuun kaan madoon yoo adabu kaanis du'aan geggeessee xaa'oo biyyoo abbaasaa godhee jira. Haaluma kanaan irree fi gaachanni uummata Oromoo dadhabbii fi nuffii kamiifuu harkaa hin kennine gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii ganda dhiisee Eelaa jedhamu keessatti lukkeelee diinaa saamichaa fi uummata nagaa gidirsuuf konkolaataa sadiin bobbaate irratti tarkaanfii fudhateen balaa akka bakakkaa itti buusuun paatroolii tokko daaressee ergamtoota PP achirra turte 8 biyyeetti yoo dabalu 5 ammoo madoon adabee jira. Dabalataanis godinuma kana aanaa Abunaa Gindabarat iddoo addaa ganda Gaagoo Osolee jedhamtu keessatti eegdota ta'uu tolfattee fedhii isaa malee utuu uummata humnaan waltajjii baasaa jirtu. Uummatni dararama uummataa taa'ee ilaaluu kan hin dandeenye qaqqaaliiwwan abdii sabaa itti marsuun weerarsee uummata harkaa baasuun ari'ee of duuba deebisee magaalatti galchuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Irree fi gaachanni sabaa woboon zoonii kibba baha Oromiyaa godina Arsii aanaa Jajuu fi godina Baalee aanaa Agaarfaa keessatti tarkaanfii fudhachuu beeksiseera. Cicitoonni kaayyoo haqaa jajjabeen gaara Cilaaloo Cibraan hambaa Aanolee godina Arsii bahaa aanaa Jajuu keessatti waraanaaf PP maqaa duula cichoomina kaayyoo fashaleessina jechuun bobbaate uummata nagaa jireenya dhorkuun mana keessaa bosonatti baasuun dararuuf ganda keessa yaatu uummatatti birmachuun dhukkee irraa kaasee gara magaalaa Jimaattitti deebisee jira. Tarkaanfii kanas guyyaa dheengaddaa kan fudhate yoo ta'u albuudotni Oromiyaan jibbitoonni sirna gabroomsaa Cibraan hambaa Aanolee aanaa Jajuu keessatti tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhateen jechuun olii fi gadi ari'atee battalatti loltoota 23 irraa boqachiisu 9 ammoo madeessee qabeenya uummata isaan saamanii turan irraa buusuun uummataaf deebisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa itti fufuun korommiiwwan kibba baha Oromiyaa godina Baalee lixaa aanaa Agaarfaa keessatti Cibraan madda albuudaa bobbaa erbuu shinii gandiina iddoo qubsuma isheetti naquun haleelee mooricha keessaa buqqisee jira. Halkan dheengaddaa godina Baalee lixaa aanaa Agaarfaa ganda Odaa Nageellee keessatti galgala toora sa'aatii 2 fi daqiiqaa 34 irraa eegaluun hanga sa'aatii 5 fi daqiiqaa 49tti diina iddoo qubsuma isheetti hirriba dhorkuun rasaasaan iddee keessaa buqqisee baasuun loltoota 11 battalatti boqachiisu 13 madoo dandammii hin qabneen adabuun meeshaalee hedduu irraa booji'ee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Maaluma marartuuwwan sabaa qaqqaaliiwwan woboodheen guyyaa dheengaddaa godina Arsii lixaa aanaa Daabbaa keessatti bobbaa irbuu shinniigaan waraana faashistii PP bakka isheen jirtutti tarkaanfii irratti fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Kutataan sabaa woboon aanaa Adaabbaa ganda Maqallaa magaalaa Birbirsa jedhamtu keessatti diina mooraa 2 qubattee uummata nagaa hidhaa ajjeesaa reebaa qabeenyaaf saamaa fi goon gochaa aadaa fi safuu uummataa cabsaa turtee fi itti jirtu mooraa lamaanitti marsee rasaasa dhakaa'ee mooricha keessaa gogsee mana hawaasatti baqachiisuun loltoota 15 irraa yoo boqachiisu 21 madeesseera. Meeshaalee kanneen akka saanduqa rasaasaa bilbilootaa fi qunnamtii waraanaa irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Kana malees meeshaalee isheen nyaata ittiin dhiyeeffattu uffata ishee halkanii fi guyyaa hedduu jalaa barbadeessuun mooricha onsee
onsee jira. Uummatni dararama uummataa taa'ee ilaaluu kan hin dandeenye qaqqaaliiwwan abdii sabaa itti marsuun weerarsee uummata harkaa baasuun ari'ee of duuba deebisee magaalatti galchuun injifannoo boonsaa galmeesseera. Irree fi gaachanni sabaa WBO'n zoonii kibba baha Oromiyaa godina Arsii aanaa Jajuu fi godina Baalee aanaa Agaarfaa keessatti tarkaanfii fudhachuu beeksiseera. Ciccitoonni kaayyoo haqaa jajjabeen gaara Cilaaloo Cibraan hambaa Aanolee godina Arsii bahaa aanaa Jajuu keessatti waraanaaf PP maqaa bobaa duula cichoomina kaayyoo fashaleessina jechuun bobbaate uummata nagaa jireenya dhorkuun mana keessaa bosonatti baasuun dararuuf ganda keessa yaatu uummatatti birmachuun dhukkee irraa kaasee gara magaalaa Jimaatitti deebisee jira. Tarkaanfii kanas guyyaa dheengaddaa kan fudhate yoo ta'u albuudotni Oromiyaan jibbitoonni sirna gabroomsaa Cibraan hambaa Aanolee aanaa Jajuu keessatti tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhate jechuun olii fi gadi ari'atee battalatti loltoota 23 irraa boqachiisu 9 ammoo madeessee qabeenya uummata isaan saamanii turan irraa buusuun uummataaf deebisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaa itti fufuun korommiiwwan kibba baha Oromiyaa godina Baalee lixaa aanaa Agaarfaa keessatti Cibraan madda albuudaa bobbaa irbuu shinii gandiina iddoo qubsuma isheetitti naquun haleelee mooricha keessaa buqqisee jira. Halkan dheengaddaa godina Baalee lixaa aanaa Agaarfaa gandaa Odaa Nageellee keessatti galgala toora sa'aatii 2:34 irraa eegaluun hanga sa'aatii 5:49tti diina iddoo qubsumaa isheetti hirriba dhorkuun rasaasan iddee keessaa buqqisee baasuun loltoota 11 battalatti yoo boqachiisu 13 madoo dandammii hin qabne adabuun meeshaalee hedduu irraa booji'ee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Maaluma marartuuwwan sabaa qaqqaaliiwwan WBO guyyaa dheengaddaa godina Arsii lixaa aanaa Daabbaa keessatti bobbaa irbuu shinniigaan waraana faashistii PP bakka isheen jirtutti tarkaanfii irratti fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Kutataan sabaa WBO'n aanaa Adaabbaa gandaa Maqallaa magaalaa Birbirsa jedhamtu keessatti diina mooraa lama qubattee uummata nagaa hidhaa ajjeesaa reebaa qabeenyaaf saamaa fi goon gochaa aadaa fi safuu uummataa cabsaa turtee fi itti jirtu mooraa lamaanitti marsee rasaasa dhakaa'ee mooricha keessaa gogsee mana hawaasatti baqachiisuun loltoota 15 irraa yoo boqachiisu 21 madeesseera. Meeshaalee kanneen akka saanduqa rasaasaa bilbilootaa fi qunnamtii waraanaa irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Kana malees meeshaalee isheen nyaata ittiin dhiyeeffattu uffata ishee halkanii fi guyyaa hedduu jalaa barbadeessuun mooricha onsee jira.